nan jaallattu. Itu na jaallattu taatee jechaan ishee wajjin akkas wal dhaabbate akka barbaadde waliin dhungattu shi. Si galee ishee ofitti hin qabdu anaan ofitti nan qabdu. Anaan ofitti nan qabdu akkanitti goddaamaa jiru argaa jirta. Fatana sirriira jirti baraannaa waggaa. Waa'ee mee afaan qabime. Isa inni maarsi godhe amma qoo inni maarsi godhe. Maal barbaachisu fi maarsi godhe inni. Ati jechuun mooraalii kee jala qofa nama deemu nama haamilee kee qofa eegu nama onneen jala. Haamilee miti yoo isii eegu jira malee geelee isii eegu jira malee dhalaa waan dhalaa yaadu fi malee farri. waan kiyya jira amar miti. Kiyya soonee gina kamiin kana maayee jechuun kan hin laaluun barbaanne maayee. Soonee gina kamiin kana. Tartiibaan haasofna. Bakka miira keessa galtee naaseen saayii bakki. Bakka inni kun deemuu danda'u. Innis deemuu danda'u bira. Anichoonis deemuu dandeessu. Bakka kaamera dura fakkeeffataniiti namiidhu jiran anaa miidhamu jira bakka nana gadaamu jira haa godaamu jaalanni coofti saba sanitti michoo namaa darbee michoo namaa deem jeeni michoo namaa coofti gaggabti bakka kono sitti mujira min daqiiqaa mijoon gaggabti ati gaggabti nama miti qeeshin boosoo sila ati waa'ee ishee ammas waa'ee ishee qofa yaadda waa'ee ishee qofa yaadda. Asima wanta kan si marageeffatu. Nanamati nasbatoo maaliif hojii laasoo inni seerumaan akkas jedhii dhaabbadhu bakka akka nan qabne la nan qabini. Annichoo garaa. Nan qabin bakka ammas kabaja keeti. Annichoo baay'een si yaadda garaa. Garaas sitti jabaadhu. Wajjin haasee kaasuu ta'e. Akkan garaas sitti jabaadhu situ na godhee jira. Annichoo ta'e. Garaas sitti jabaadheera si jedhan bakka si jibbeen jira farree. Wanta ati gootu gochi kee baay'ee na jibbisiisee. Onni ta'e sana bakka. Garaa kee jijjiirtoo garuu ati. Garaa kee tiraachisu annichoo. Naan qaqqabinaa bakka achin irras gadhu. Annichoo. Natti siqatiin isi jedheera bakka nan maraachini. Natti siqatiin bakka nan. Miira biqis gadhu miina kamiin ta'a onni tija keessatti annichoo dhiiga kenna keessa jira bar. Eessan si tagadda. Rakkina meeqan waliin dabarsite annichoo bikkaan akkuma tasaa wal qabde. Kana naaf hin barree bata ati farree naaf hin barree bakka naaf hin barree farree naaf hin barree bakka amma natti siqatiin bakka farree. Farree natti siqatiin. Bilbila kana qabi bilbila darbuuf deemti yoo. Farreena dhiisi bakka na dhiisi asin jeesin barbaadu bakka ndi jireenya kiyya jiba waliin laaqaa jirta bakka ati farreen. Annichoo. Nanammati si jedheera bakka nanammati farreena nanammati bakka. Amma rakkinni keenya miitu bakka mi furama mi rakkinni keenya kun akka mi furama. Miti gammaatti himtee jirti annichoo gara waliin agaranii bara. Annichoo rakkinni keenya kan furama. Annatiya. Bakka farreena dhiisi bakka amma miira taane keessa gashi bakka na dhiisi farreen. Annichoo. Farree ati yagguundu mana miidhaa jirta bakka na miidhaarta. Arkaan ibbisi bakka na sirraa qalma soofte. Bakka na miidhaarta. Arkaan ibbisi bakka na sirraa qalma soofte hin jirtu. Annichoo bakka dhiisi bakka baay'ee na miidhaarta bakka na dhiisi. Ati duuba ta'uun barbaadu bakka na dhiisi yagguundu maanatu miidhamaa jira. Annichoo. Farreen an qaqqabin bakka an barbaadu. Ashee akka barbaaddetti hambachaa jirta miti anaan nan qabin bakka. Bakka siif jecha dhiiseen jira bakka dhiiseen jira. Hin barbaadu soobdee fakkeessa harta bakka na bira hin ga'ini. Arraa kaastee akka naaf hin bilbille. Ati sarraa kaastee akka naaf hin bilbille. Farriila arraa kaastee naan bilbille naa bakka. Annichoo tiyya ani si bilbille jira. Bakka annichoo tiyya si bilbille. Na waamin bakka farree na waamini na dhukkubsaa jirta dhukkubsachaan jira bakka farree. Bakka waan hunda balleessa bakka badii kiyya bakka. Balleessa soobdee asirratti nan gaafata. Yoo na jaalatte bakka kana booda imimmaan boo jaalladhu bakka si jaalladhu. Si barbaadu na bakka kan ga'e akka lamaatis naan bilbille. Farree akka na bira ga'e atis na bira kan ga'e. Gabba keessan yoo. Eeyyee nan beekaa nama jaallatan tokko of keessaa baasuun hangam akka ulfaataa ta'e yaadotaa fi gochooti kaleessaas salphaatti akka hin dagatamne nama kan koodha jedhanii itti of gatanii aarsaa hedduu kaffalaniif tokko irraanfachuun dhukkubbii akkamii akka qabu naaf hubatamaam. Taphni fi kolfii oolmaanii fi amalli jaalala keessatti dabarsan akka salphaatti hin dagatamnes naaf galaam. Yaaddeettaa nama gadda koon itti irraanfadha jettee yaaddu tokkorraa abdii kutachuun akkam akka nama miidhum. Nama kaleessaa wajjin dhandhama jaalalaa habbuuqqatan akkasumas libsuu ijaaf of biraa dhabuu hin feene irraas fagaatanii umurii ofii lafarratti dabarsuun akkam akka ulfaatum. Kun dhugaa simatanii jiraachuu miti dhaga'uun ulfaatudhaam. Ta'us garuu dhugaan kun hundumtuu anarratti tahee narrattis wal ga'eem. Mee akkamittiin dandahee akkamittiinis jiraadhum dhukkubbii isaa baattachuu hin dandeenye miidhama isaa obsuuf anumnan qabaanneem. Yaumaa koo na gargaarii onnee koo miidhamarra jirtus naaf wallaaniim. Akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo akkam nagaa qabdanii fayyaa keessanii jirtu galata Rabbii as keenya jirra. Akkuma beekamu gaa anaa fi Annichoon sadarkaa guddaarra waliin jirra.
viidiyoo kanaan dura irratti Arsimaa fi Suuzii waliin bu'anii adda qabu dadhabee guyyaa san walii galuu dadhabnee ammaan tana viidiyoon kaleessa gadhiisa irratti Suuzii akkana galaaftu godheetiin jira. Akkana galaaftu murtee dhugaatti himeetiin jira. Murattee Khottee isinis kharamanaa obbaleetiin jigaggeessite jechuudha. Kaleessa na dhukkubee ture. Mana dhukkubee ture kaleessa. Manatti na dhukkubee ture. Manaan cisaa ture. Tilleen sitti nimne viidiyoon kaleessa gadhiisa irratti garuu Arsimaan jaamti Suuziin jechuudha. Baay'ee takka bakka inni harkattis gaggabdee akka dhalaa takkatti garuu ni beektaa namni qochaatii namni maraartee jechuudha. Walumaa galatti ummaan tana waan dhimmi irra dhufneef Arsimaan anaa fi Annichoo walitti fiduudhaaf guyyaa viidiyoo Khottee irratti sababa yaa'ii Suuziitiin adda facaanee har'ammoo Annichoo siyaamtee jirti. Walumaa galatti Annichoon hoggaa dhufte gaammaan tana ani akkaan jaalesiif qabuu fi akkaan isii malees jiraachuu hin dandeenye akkaan bakka onni irraa isii baay'ee takka jaaladhu. Bakka maal jee akkaan immoo ni beeytanii Annichoo akkaan jaaladhu. Kanaafuu hordoftoota keenya adaraa keessan ani akka nama Annichoon jaalanne irratti koomentiin keessan baay'ee takka na dinqisiisa baay'ee takka na ajaa'ibsiifachisa. Qoy kamummaa wanti inti jirtu miiqa dhageeffadhume ani Annichoon jaaladhu. Sila jaalatti maalis wajjin goota farri. Fadheetii miti bara mokon omicoo bari dirqin fi laambise bara maantana bakka. Bakka asiitu fuula kanniif sila tara. Fuula kanniif yoo sun teenka intala laati sin tura amma fakkeenyaaf sin jaaladha. Alaa bijinni waan biraan asiin bakka infaru. Akka isin itti yaadan kanaa miti bar dubbiin. Nama takka intala. Akkamitti yaadina hime. Amma fakkeenyaaf sumataan fakkeenyaaf jaalti gaarii akka feetu goote yoo narraa si qabdi. Narraa si qabdi jaalti narraa si qabdi akkamiin taame. Bakka ati maal tanaas naatu jaalala sirraa qabame. Bakka sin jaaladeen bakka narraa si fudhu geessi cafa keessee riyaa. Bakka. Maaliif ati jaalallee qabdaami maali? Jaalallee ni qabdu godha. Garuutu naaf mijatu isii akkasi darbuun akkamiin naa mijata Arsimaa akkamiin yaadda? Ati waan taatiin beeku garuu hundisi amantaa. Amma walumaa galattu Amma yoo michiyyoo wajjin dhiiste Hannaa wajjin ni araaramta. Hannaanis jaalala kee maraachuu jirtaa ni agartame viidiyoo irra irratti. Ani Hannaa ammas baay'ee takkan jaalladha. Bakka yoo jaalatamu maaliif hin dhiisnee bakka michiyyootan? Akkamitti michoo fi laambisee barmaan tana bakka fi laambisee bakka michoo viidiyoo gadhiifamte nagarree michoo xiqqoo dhaabbattee yaadu qabda. Waan takka yaaddu. Yaadu qabda maaliif yaadu qabda ni beektaa? Akkamiin yaadu qabda ni beektaa? Sinaa fi Annichoo jidduu wanti jiru jaalalami. Jaalala Suuzii naa fi Suuzii jidduu wanti takka hin jirtu. Wanni tokko yoo hin jiraanne maal si jalatti sirra maramtee guyyaa san waan goote ni beektaa meetis. Fadheeti dirqama sossobutti hin jiru. Bakka ati bakka fireendiidhaamis jaalala. Jaallatiyee bakka Annichoon. Jaalallee dimi maalis wajjin goote duba hinaaseen bakka maal jaalalleen qabani beeytiimi mindina friendii siitiimi si. Qoyyaa isin dhalaa waliin hubattanii isa waliin taraddatanii. Waliif taraddatanii hin jiru. Ani bakka obsee fi bara ammaan tana dhugaatti himee adda baane bakka ammaan tana kophaatti yaan dhufe amma garuu Annichoon akka kophaa isii dhuftutti himte. Annichoo itti namni garuu kootumaan jeen malee itti namni kophaa kee namni jenneen garuu mucaan san gaarii si gorsuu ture nagarree. No mucaan dhimma biraatiif yaada deemsan gorsuuf ijjiin akkasii hin jirtu. Annichoo yeroo hunda nama hunda obboleessa keetti gaafa maamees. Dhaggeeffadhu ati isiin si gaafatte siin jaaladheetii si gaafatte inni garuu hin gaafanne waan takka hin jenneen naguma wajjin jiran akka obboleessatti ati obboleessisiitii jecha akkana loltaa. Obbolummaan akkas jaamu hin jirtu. Obbolummaa jechuun. Silaasitaati isii bar hin gaafanne waan akkanaa hin qabani bar isiin goddaamu jirti sababaa keetiin beektaami sababaa ati Suuzii waan dalagu jirtan sababaa saniiti mucaan kun cinaa jira. Goddaamutti jiroon. Atis goddaamu jirta garuu ati goddaamu jirti ni beektaa gawwaa ifa goddaa jirti isii darbitee jaalallee ta'e wajjin ta'uu ni dandeessa. Dhimma biraa uumamuu fadheetii miti. Naaf isii gidduutti isiirraa garuu Suuzaan irraa malee anarraa miti. Suuzaan hin jeen sirraa bakka. Bakka Suuzaan bakka akka dhalaa takkatti na qochaati michoon san isin gaddisiistu isin. Wanta kana gaddisiistu fireendii tiyya ammee geelee tiyya salaataati Hannaa fireendii geelee tiyya giseen sin jaalala jisammuun ta'e michoon san si jammar alamaa biraatiif deemti malee jaalala keessan nagarree nama akkasii yoo jaalalli qabee yoo ta dhugaa yoo isa qabaateef sitti himtu sila. Jaalala keessaniif yaaddee silaani deemtii bakka tanaa silaa waan takka gooti malee akkana caljattee na wajjin ta'e farreen listiin deemin geeleesiitimi si dura bar Hannaa beeytimi jiran sana akkasiimi. Moo Hannaa dogongore Hannaa beeytimi. Hannaa beeytimi. Duwwaa. Ammoo walumaa galattu waan biraa takka tan hin jiru qabu. Suuzaan fi laambiseetiin jira bakka ani bakka dhiiga baan boonye bakka gaggabdee cufa michoon mana dhuftee bakka akkasii wajjin garaatti jibadde gaggeessi bakka. Bakka gaggabuuf ijjinni mana kiyya hin dhufini na biraas hin dhufini Hannaa beeytaa Hannaadhaan geelummaanis
Hanna bira dhaqi bakka. Michoon barii fi najjeessu feetti bar. Bakka maaliif amma maaliif sodan beeta michoon tun amma sabaa keetti yoo goote anis itti gaafatamee laanin baa. Wal bartan zaamee maal saamintii meeqatti fajjeesu de. Bakka turee eegan siyaadde. Jaalala kamiin nama ajjeesa. Turee eegeetti bargan siyaadde ol baafachuu Usmaan nichoo jirtanii jaalti ta'e nagas jirti. Bakka siimtee turte atiin himneef garuu si. Maal eeguma dhiyootan na jaalachuun itti baafate booda natti himte akka duraan na jaalachaa turte. Naa kanaafuu. Kanaafuu guyyaa isin sitti himte san. Hannichoofis himtee akkamitti yoo ta'an narraa qabdu geeleteetii narraa qabii kana naan jechuu jirteetee qabuu ni dandeessa turte. Akkamittiin dandeessa? Fuula maa kan taaf farreessitu fuula kan nuuf jira barmichiyyoo. Fuula kan nuuf baatee fuula kan nu qofa osoo hin ta'in nama kana waan inni rajin miidhama. Isi waa'ee diraama irra kaastanii mi'aan. Diraama hojjaa gal dura diraamaadha ani sababa ani jootin wannummaan sababa nuti eelaan gammaa sadarkaa kanaan gahuu diraamaa sana hojjechuudha ni beektaa ammaas. Eega diraamaa kun hojjetame hannichoon sin fadhattee diraama ittiin waan biraa keessa hin jirinte hannichoon eega sababa biraa uumte. Siif diraamaadha michiyyoodha garuu lubbuu sirraa. Ta'uu mala bakka kun itti hin danda'u tana ta'uu mala. Tanumaa hoosan. Kanu hayi qoy. Hannichoon amta jeesee misan. Xiyyaa hojii. Ara garuu wallaahi gurbaa mucaan kun hannichoo cinaa deemu jira. Mucaan kun. Arroo maal gochuudha? Maamii biraas guyyaa dhaqan goji jira xiyyaan kun. Arroo maal gochuu dhufe? Dhimma biraa jiraachuu beeku. Suuta hojii naasoo mucaa sana akkana godhee. Qoy aarfanii xiqqoo dhaabbadee dhufu jiranii misaan. Taragang. Arsee. Naga. Jibtu jira. Hannichoo nagaan. Maal nagaan dubbise kaa hannichoo maal? Dubbisa miti kana caala kamiin dubbisa? Hannichoo qabaatee qotuun siin jeemee maaliif fayyaa jiru? Bagaan dhufe indee. Bagaan dhufe? Amma maaf nu waamte? Maaf nu waamtanii asii qadhu samii dubbisiin dubbiste. Maali rakkoon jiru maali? Dhaabbadhu hannichoo wanta akka haasofna ana dhaggeeffadhu sun. Akka. Wanta akka haasofna. Garuu amma giseen akka ilaalu. Ni haasofna yeetiin qoftii teessee haamee. Ishin waamita. Kophaate maan dhufin? Indee isa maaltu si qabsee waan duraan haaseen amma bagaan dhufe isa duuka bagaan dhufe. Naamusaan haaseeti bakka tana harkaan ta'e gattaagi. Amma maaltu jira qoy? Waa'ee isaan lameenii. Eeggaddeessu waamte Duuba waan nuti dhufneef dura Nuwwattoo tokko iyyuu hin jiru. Kaayyoo dhufneef maali ni beektaa? Isaan lameen wal Bakka kunoon haasofsiisi isa jechuun ana jechuudha bakka. Isa jechuudha. Obboleessa kiyyee. Garuu isii jecha waamee qalbu jira hannichoocha waamee qalbu jira. Siif jecha miidhamu jira. Maaliif naaf jecha miidhamte dhiis malee naaf jecha miidhamte dhugaa rabbee dhime. Siif jecha waamee qalbu jira. Waan ta'e argaa jirta. Maal naaf jecha ta'u Maal barba amma maaf kanaaf na waamte waan dhukkubsacha Amma farree waan biraatii miti waan takka si gaafadhu. Maal na gaafatta? Kaayyoon tee maali? Kaayyoon tee maali? Kaayyoon tee hannichoo maali ammaan rakkoo qaba? Rakkoo qabda. Hannichoon hin jaaladda? Maal si godhe inni Maaltu jira ni beektaa? Yoo kaayyoo. Dura na dhaggeeffadhu. Isaatti maafiyyuu qabdi isaatti maafiyyuu. Qoy meeqa? Mee dubbii nutti kaasnaa Kanaaf nu waan ta'eef. Ati kun yeroo hundi dubbii filmee amtaasis. Bakka dubbii filmee amtaasis. Dhaabbadhu. Bakka isaachisi. Kabajatiin isii qofti yaame isin garuu na tumuu barbaade. Ittiin dubbatin. Bakka garuu arsii maal kabajan si amte. Isi jecha mucaaf jecha isaaf jecha arsii maal si jaallatan. Arsii maal naaf si walitti fayyisu dhuftetillee isaaf jetteeti. Itti kaatee. Maalamma soobdeemaa Farree waan akkasii waan silaa beekte jechuudha silaa beekte. Fuuldura waan jaamu jiru hannichoo. Wayyoo kaameera fakkeessini maal dhabdeetama baqa baga dhufe na duuka baga dhufe. Bakka baga dhufe. Kootu baga dhufe bakka na. Faradoo haadhuuf baga dhufe. Akkoo bakka maal waan akkasii waan dhaggeeffadhu. Garuu waan gootu kana ni beektaa. Hubannaa immoo jechuudha oguu hubatte Inni waan ni godhu beektaa. Bareen nama viidiyoo. Hannichoon fakkeeffatu hannichoo Bakka arguu sin barbaadu naa tokko iyyuu hin argu maaf hin argamu. Arsima ati bar waan si garii maaltu jira ni beektaa? Ambar wal ati mata ragaa.
Silaa hojii beektu amantuu laasifin hima haati hattu ilmoon amantuu jira. Maaliif inni waan ishee kufi anaaf ishee maaltu jira? Hin beektu ati waan ishee anaaf ishee jirtu jiru. Maaliif beektu? Ati amma maal asoo jirtu ni beekta? Akka anaaf ishee waan hojii jirtu jettee asoo jirtu qaba. Anallee hin galchu isaan lameen haasoo addaan baasuu qaba. Maaliif isaan fireendidha? Duuba waa'ee isaanii barnuti mala anamma yoo ati dhufee mi nagaan silaa faayii nagaati na dubbisi anicho maal jechuun ni jira. Dhiifama Kunoo dhufe naasofsiisi maayinni kunoo dhufe maayin arsee mamaaf nu waan isa maal barbaachisa? Maal barbaachisa? Baga gaafa ishee si dura deemaa tursi duuka akka barbaadde deemaa turse maafi naasofsiisu. Arsema ni agartami? Ani mal agartami? Anichoon kaameeraa dura fakkeeffachuu fi akka nama na jaalatu fakkeeffatee booyuu fi gaggabu. Amma jaalatteeti naaf qabdu tokko hin jiru ni beektaa anichoo. Saadeen akka jaalalatii qabu sirriitti beektaati garuu uummata tokko nan jaallattu. Ituu na jaallatta taatee jechaadha ishee wantiin akkas wal dhaabbatte akka barbaadde waliin dhungattu ishee. Sii galee ishee ofitti hin qabdu anaan ofitti nan qabdu. Na dhaggeeffadha. Anaan ofitti nan qabdu akkanitti goddaamaa jiru argaa jirtaa. Satana sirriira jirti baraannaa waggaa. Qoyime afaan qabime. Isa inni maal si godhe amma qoy inni maal si godhe. Maal barbaacha dhufe? Maal si godhe inni? Wanti inni godhe. Isa qoyaati maal si godhe inni qoyime naa deebisi. Maal godheen inni qoy? Maal godheeni? Maal si deemaa? Maal si deemaa? Maal si Bagana jala deeme gaafanni nagati Suuzii angal taawwanne. Suuzii ani nariine. Suuzii yoo akka barbaadde gaafa taa turte. Suuzii jechaan jirti. Gaafa dhukkubsadhe isa turte sanna duuka. Suuzii jecha. Gaafa dhukkubsadhe ture isa turte gaafa gaggabee ture isa turte sanna duuka ture baraati na duuka ture. Isa dhimma biraatti jala deemu jirti. Isa jaalattee jala deemu jirti. Dhimma jaalatu jirta. Dhimma biraatti Sammuu biraan qabdu. Ani malee waan isin joomaa ni beekta. Baati kana ni deemasi. Deemachi. Waan bari shakkitu fi barati. Ati shakkita. Garuu akka barbaadan godhachaa oolan. Ati waan takka simu arsima. Arsima. Isaan haasawanii dhiitii deemaa. Dhaggeeffadhu maal haasaa inni jaalatee jirta maaree jirta. Ibsa akka inni naafishii yoo shakki waan takka sima. Yeroo wajjin Anaaf ishiin viidiyoo akka isaan dalagan dalayne. Dalayne tiim. Dalagnee jirraa. Ambar ishii jira kan hin dhaabbanne bara akkoo obboleessatti bara dhaabbanne gorsa jira. Gardimi. Akka inni godhu wanni na Ati bara amma maal sochitanii beektaa? Amma akka ati asoo jirtutti yoo ta'e jechuudha. Akka ati waan nufi jirtu ati bara maal ni ta'e rakkoon ta'e. Waan rakkoo ta'e jiru hin beektu. Ammaan tan isaan lameen bichaan kaa'aa Hin beektu. Qoftii ta'e kootuun jeenimi ammaan tan ati sakka loltu. Aanu hin kiyya rakkoo ni qaba. Mee rakkoo maal qaba? Rakkoo maal qaba? Maal inni rakkoo inni qabu? Dhaggeeffadhu Suuzaa. Yoo inni rakkoo biraan irraa qabaatu natti himu. Hayi. Maal mee wooma akkatti isa lolchiisu tana maalumaatu akkatti isa lolchiisu. Maal Arsema. Anaan gaafita gaggaafadhu garuu. Michiyoon tun koo geeleteeti maa qabdee akkanatti saqalle koo. Fireendii ta'e hanga qabatu taggatti maalati koo. Isheen balleessisee isa bichaa fuula kenne isa dhaamisa maal. Isii fuula kanneen wal bira taraa dura. Annichoo waa'ee sanii yaadu hin deemne beektaa? Osoo waa'ee sanii. Tana yaaduuti hin jirtu bar. Tana yaaduu qabdi bar. Sababa itti dhiisu barbaaddi. Ifakkeessin as bira saambas ifakkeessin aansa akkan si jaalladhu. Harkaan gattee haasee naamsa. Sababa itti dhiisu barbaaddi. Ifakkeessin rabbiin ifakkeessin ishee as bira ifakkeessin. Sababa itti dhiisu barbaaddi. Arsema tasgabboon haasoo hin jenne. Duboo maal Tasgabbiin haasoo hin ree. Ifakkeessin bakka ifakkeessin. Annaa qabee bakka annaa sun. Annaa kottu mi dhaabbaddu mi. Maaliif fakkeessaa? Bakka congorraan kiyya na gubachuu bakka. Kirikkirii dadhabanne wallahi. Kirikkirii fi mormii. Ammaan tana farree Haasawanii walii galuu hin dandeenyu. Harraan dadhabee jira bari baay'isee dadhabee jira. Yoo aree jira hanga gaggabtuu takkatti viidiyoo irra ilaaluu ni dandeessan bakka kanaafu. Anichoo. Maal asoo jirta isaatu? Bakka farri siif wanti kiyya sii galaan jiru ciruma bakka. Ati jechaadha miidhaa kiyya irraa miidhaa isheeti sirratti wanni jedheen. Isii dhiisee bakka Soomii dhiisne ati soobdee fakkeessaa jirta kaameeraa. Ayisa kaameeraa fuulduratti fakkeessitu bakka amma isa faana deemu feta. Bakka. Isa faana deemu feta. Isa faana deemu feta. Maal haasoo itti qo'ate obboleessa? Maalu ati maalu. Maal haasaa jirta? Maal haasaa jirta? Farree bakka. Bakka deemnu isin naamusan beektaa. Bakka ati koo isa faana deemu feta. Maal inni haasoo isa faana qabu? Rakkoon irraa ni qabda. Rakkoon irraa ni qabda. Rakkoon irraa ni qabda. Arsema isa kan ofa. Yoo rakkoon irraa qabaatte natti haasee. Rakkoon waan. Gaafa kaan illee dubbii beekamin sirraa usee. Laa natu mudee magartaami. Maal inni? Anichoo. Rakkoon irraa qabaatte. Dhaggeeffadhu. Asi bikkatan dhaabbadhu. Jaalala waan qabu. Dhaggeeffadhu. Anichoo. Naaf siimi kol jaalatu. Jaaleen tikisiini. Anichoo.
Na imbadan dhungatini bakka nama biraa dhungattee jirtaan dhungatiin nama biraa qabdee jirtaan kan. Takka dhungadhe jira. Isaabini soobduun yaa nama soobun jaallu bakka. Bara jireenya kiyyaa keessatti akka nama hin jaallanne sirriitti beeka kana dursee duraan dursa sitti meen jira shi. Anicho sobaa fi jinni wani jam. Dhaabata. Bakka qabii. Isa malee naasooytu. Isa malee naasooytu. Isa malee naasooytu. Bakka quufe. Quufe. Anicho isa malee naasoo jechuun maal jechuun ayi. Quufe bakka. Isa malee naasoo. Quufe. Bakka. Anicho bakkeeffattee namni jirti. Suzaan. Aree jira bakka. Isaan barbaadu bakka. Arsema wanta Fakkeessutti hin jiru. Hai fana keessatti hin jiru mi? Hin jiru fakkeessutti. Dhiifama si gaafachuu dhufee namni kun. Dhiifama gaafachuu dhufee namni dhiifama gaafachuu akka lolaa gaafata. Simmedhaniif dhiifama gaafachuu hin jiraatu. Waan si agariif malee loole malee silaa hin. Hayya arsii mana dhaggeeffadhu yoo sugis takka. Wanta akkasii waan. Naayii. Naafishi wanta walitti hin qabnu jeeni. Hin qabdani garuu inni. Bakka. Dhaggeeffadhu dura nafichiisa. Lolin saa bakki. Nafichiisa. Waan feetan hojjedha. Nagga qabda. Ati jechuun mooraalii kee jala qofa nama deemu. Nama haamilee kee qofa eegu. Nama Bakka onneen tiyya. Haamilee michiyyoo isii eegu jira malee geelee isii eegu jira malee dhalaa waan dhalaa yaadu fi malee farri. Ani waan akkasii. Kiyya jira man michiyyoo Kiyya soonee gina Laafii kamiin waan. kana Anis maa'ee miidhama jaat. ishii jechuun kan hin laaluun barbaanne malee. Soonee gina kamiin Tartiibaan haasofna. Bakka miira keessa galtee na seen saayii bakki. Dhaggeeffadhaa Bakka inni kun deemuu danda'u. Inninis deemuu danda'u bira. Anichonis deemuu dandeessu. Bakka kaameera dura fakkeeffataniiti na miidhu jiran. Anaa miidhamu jira. Bakka nana gaddaamu jira. Haa goddaamu. Jaalalli coofitiif. Saba sanitti miicoo namaa darbee miicoo namaa deem jeeni miicoo namaa cufti gaggabdee. Bakka Kono sitti mujjira mi dhageessaa michiyyoon gaggabdee. Ati gaggabdee gaggabdee ishee agarta. Gaggabdee ishee agarta. Inni isheen gaggabduu namaa miti. Narachee isaanii kana. Namaa miti qeeshii Osoo silaa hospitaala Arki ati waa'ee ishee ammas waa'ee ishee qofa yaadda. Waa'ee ishee qofa yaadda. Ishee maaf Arsema wanta kan siima dhaggeeffadhu. Ara naamusaan haasawaa. Please. Wanta kan siima. Dhaggeeffadhu. Faree dhaggeeffadhu. Matas bahuun godhu jirtan wanni takka. Mee Usmeeti kana dhaggeeffadha. Waan isin hin jawu maal si dhaggeeffanna maal si dhaggeeffanna. Sii kan wal dhaggeeffadhu. Sii nulaa ku jira bakka laata. Isaan nulaa ku jira. Inni maal si godhe? Jecha naan jin. Ishi bakka siin asiin hin jedha farri siin hin jedha. Yoo barbaachisaati jaallatee na raabamanii na rabsin. Bakka na rabsin. Siimeetiin jira. Nagirra lash. Bakka kana booda. Farri. Boo siima dhaggeeffadhu. Naafinichi jitu kajiru sii. Siitu naafinichuun akka feete wal cabanii wal adda baanus akka feene wal goonus waa tokko wal goon naafinichi. Darbaatiin bakka mucaan Arsema. jedhee dhufee. Naamusaan ta. Laatu asaan feetu tokko asaan feetu. Naamusaan taa'uudhaan ishaasaa. Haaltuma akka haaltumaan feetan addaanii qabu jira. Tokko asaan feetu. Tokko asaan feetu. Era rabbii sodaadhaa ta'e nan cinqinaa Tokko bakka. asaan feetu. Tokko asaan feetu. Bakka ati akkuma suusiidhaan Haasoo hin beekan loola malee afaan banuu malee haasoo hin beekan. Dhaggeeffadhu. Akkuma ati suusiyaatu yaadaa fi Us. akkuma ati suusiyaatu isaaf yaada. Maaliif isaa yaaddi? Suusiidhaa barakee yaaduuf ni beeka. Maaliif ijaarsi? Sirriitti yaada. Kunoo amma miidhaa kiyya dhiiseetiyyo waa'ee siisii amma Maaliif jira. barumna Suusiin batara kutte waa'ee taraan siisii. Serious. Usa zimbeesti. Batara naura. Batamu korruption. Lisma lama. Amma ati yaada qabdu mee natti himadhu yaadni kee maali? Yaada isaan siimu. Yaada isaati maa naa himta inni haa himatu. Maaliif yaada maaliif na gaafachuu barbaachise? Yaada miti hannaan isi jaalala isiiti bakka maanoo. Yaada maaliif baruu barbaadeetis? Yaada maaliif baruu? Ani immoo yaadan qaba yaada kiyyan Yaa qiyyana. Ayi matu dhaggeeffadhu mucaa dhaggeeffadhu. yaada kee himar tatti baanaasun akkanatti mormiidha wanni ta'u hin jiru. Immoo yoo dhaabbattee Haasawii keessa sodaadhaati garuutu wal taatanii nan miidhina. Kan miidhamuu hin danda'u bakka nan miidhina. Yoo wal jaalachuu feetanis dirree baafachuu dhabdanii haasoo itti irratti deebisaa si deebisa. nan miidhina garuu jituu sana miidhamaatiin jiran. Obboleessa kiyya. An miidhamaan jiru. Nama baratee meeti. Isatu kun Miidhamaan jiru. Nama baratee meeti. Gaafa takka barbaadde godhattu miidhamaan jiru. Hannichoo na dhiisu nan daddarbini. Ati fa nama baratee mi? Akka nama barateetti dhaggeeffadhu waan tokkoon simaa. Dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Ati Na dhaggeeffadhu. Ati saaseema waan Dhaggeeffachuu tokkoon jira ati isaan lama keessatti hin galchu haasa. Rakkoon jiru maa inni beektaa? Ati amma maal jette? Suuziin kufteetti, suuziin isaa jette gaggabdeetti mi? Hannaan gaggabdee hospitaala jiste sababa miti, sababa isaati miti. Sababa isaati barnaa. Duuba nuti maal jenne nuti amma waa'ee sanii kaasnee Ati qiyyana maal sina kaasi? nuti laa rakkoon nuti qabnu maal inni beektaa? Sina qaati. Waa isa sina qaati. Waa isi naafisi jitu isi jaalladha. Jaalliti yemmuu maal sina maal irraa qabda? Obboleetti tiyya. Maal irraa qabda isirra? Obboleetti tiyya. Maal irraa qabda? Obboleetti tiyya. Akka miidhamtu hin barbaadu. Bakka isirra obboleetti jaa. Akka miidhamtu hin barbaadu. Bakka halkan gataa bakka akka namoota. Obboleetti ittoo jiraattu tagaraa tokko baati. Dhaggeeffadhu. Miti. Obboleeyyan sun dhalootaanii miti haa? Obboleettiin teessoo hojii dhalattee gara tokko baate bakka isii Dhalootaanii miti obboleeyyan. Suusii maalirraa qabdati gaafa takkas godhattu isatti maaf akkas godhattaa qoy amma maal si godhe inni? Hannaa isaa Maal si bara godhe maan inni? sana. Hannaa.
Arsema. Bakka Arsema. Ati amma walitti arrabsuu dhuftee mucaa cina dhaabbachuu dhufte. Arsema. Bakka wali. Waa'ee isaa isiniin asirratti hojjira ariisin garuu lola malee waan bira. Nuti waa'ee keenyaa inni taraddee dura. Ati haraaramu hin feetu farri hin feetu jaalalisaa. Is malee feetu duba. Amma naa himame ati Yoo inni ilaale waan takka siimaan yoo jaalala ishii qabaate. Taa'eeti na ji'anaasa. waan qabuufi isii bitaa. Ishiinis waan jaalala isaa qabdu dhuftee bara. Dammoo. Ishiinis waan jaalala isaa qabdu Ani wanti ajaa'iba dha isa maaltu kan lolchiisa? Isa maaltu kan lolchiisa? Maaltu kotti biddatti qabsiisa? Umaasin goone maqaan marsi Oi maal bakka malaan. Obboleetti qabda way obboleetti. Anjiru tiyyan qaba. Obboleetti qabda. Isaanii callee jalaa bakka. Laal waan takka siimaan. Akkana dhume. Kaniin Waan ishii. obboleetti qabduuf miti. Kaniin dhaggeeffadhu kaniin ishiidha akkana lola Way jiru anjiru obboleetti ni qaba. way numa yaaddeef obboleetti ta'e. Anjiru Eeyyaa obboleessa kiyya. Obboleetti jaalatu numa yaaddeef. Jiruun hin qabaa siin jira farri. Jiruun hin qabaa. Anjiru tiyyan ni qaba. Sababa keessa waan akkana lola jiru tiyya dhabiyaan. Immoo anjiru tiyya sirreessuudhaaf ishiin barbaanne sin barbaanne jiru tiyya ifin sirreeffanne. Tana kabalachuu feenan duba isaa. Saniifuu. Yoo tana kabalachuu Waa tokko nakka Kophattu kee bitaa kabalachuu. kee Haa kabalachuu. Anna harkaa maga dindeessa. Nadis harkaan inti Laal amma silaa sirraa kafalachuu barbaade guyyaa sanii sirraa kafaladhe immoo Arseemaa dhuftee jarjareetii dogongoraan jetteeti tasgabbiidhaan dhuftee dhiifama na gaafattee dhiifama sii goonaan baraan tasgabbiidhaan si hojjaa soo jira. Silaa san ta'uu baate ana dhaabbadde akka si hojjaa soo akka dhiirratti si hojjaa Nuti sana akka dhuftu hin beeknu nuti. Dhakottee jala dhuftanii beeytanii mi? Zimmeedhaati wanta ijaan argine naaseen jaarri sobanii kaameraa fuulduratti Fakkii akkasii miti miti yoo barta isaa. Fakkii isaa Manichoo taa'e waadaa jaalas qaba. Zimmeedhi waadaa jaalalaa suunaa qabaatti jechaadha akka nama Ansiif jecha waamee ka ta'an jiran Zimmeedhaanaaf jecha nan jaallattu sobdee fakkii isaa harta Amma nichoo mani jettee rakkachuu jirtu kana Waan takka siimaan. Arseemaa waan takka siimaan. An Arseemaa waan takka Annaamsaa fakkaasuu itanii waliif fayyadanii. kabajiree jirra kunoo sin kabaji Arseemaa. Akka muudii qabatuufi miti. Kabajii jira itoo garaa keessa isaa malee akka muudii na qabatuufi miti. Isaan dhokotee Arseemaa dhaabadhu. Arseemaa maal si dhaggeeffatti isaa? Murtii ilaala waan takka siimaan. Murtii takka si wajjin qabnu waa takkaati. Innis jechuu laal farreenis ni jaalataami. Ana akka obboleessatti na dhaggeeffadhu. Akka obboleessatti innillee obboleessa kiyya ishiinis obboleettiyya. Isaanis ana. Isaan lama waliif fayyisuu qabdu malee. Isin dhaggeeffuu hin qabdu. Isaanis dhaggeeffuu hin qabdu. Dura na ficcisiisimeen. Ana ammallee murteen kiyya maal ni eeta. Ni jaalatti ni beekami. Akka haalaan jaalattu ni beeka. Silaadhiis jechuun sa'a ishiin obboleettiin ishii dhuftee akkasii kabalaan dhoyitee ishii obboleettiin ishii maraattee carqii darbitu san ammallee obboleettiin ishii farree barbaadu jirti ishii dhokonnee dhufne malee. Walumaan obboleettii tuni barbaadu. ganaa si argitee naasiif gootes keessaa baastu Haana keessaa baastu. Haana keessaa baastu. Dammoo ishee naaseen siif jecha ishee wajjin isoollee jira ishee Ishii kabalaan dhoyitee. Kanatti hannaa bicha viidiyoo hunda keessa an hannaan jaaladha malee jaalallee biraa hin fadhu. An hannaan fadha. Ani siif- Narraa deem viidiyoo hunda ilaaluutti hin jirtanii qoy. Duuba ishii sababa Beelaan jechuudha. Foon qonyaachuutti hin jiru jechuudha. Mana yaameeti bakka anan ganaa na bira hin dhufe. mana yaame mana waamte oo akka barbaadan egaa gootanii sobdanii fakkeessan mana yaame mana yaamte cirraasha Manatti na dhukkuba jiraate na dhukkuba yoo na dhufte na bakka gaafatte. sobdee Yoo na gaafatte. fakkeessi qaara akkamiin si gaafadha suusiin geessi mucayyoo si jirti Na dhukkuba jiraani? akkamiin si gaafadha isheen siif jirti miti Beeku takka bakka asii dhaabadhu. gista Asii dhaabadhu. Ayyaa seemna. Firraa warrummaa hordoftoonnummaan keenya nu ajaa'ibaati. Kaameraa kana ofirraa cufneeti waan mareennu. Kaameramaan kaameraa kana irraa cufnee dubbiin ammaatti. Maaliif cufa garreetti hin cufin? Bakka ani hin dandeenye. Hin cufin waan hojii mul'atu. Guutaa kaameraa. Gataa hin cufin. Bakka sadarkaa kana irra geenye bakka uummanni nu ajaa'ibu jira bakka. Ajaa'ibu bakka. Waa hunda ol gabbisuu hin barbaachisu. Hordoftoonni jechuun Bakka kaanii kaameraa coolee guddaa maaliif Bakka ani kanatti haala kanatti bakka maqaan naa bu'ee anti. baga bu'ee maqaa keetiif yaadda taanaan akka baaf seera qabattu kun bar maal ibsanii beektaa? Bakka kana bara Ati bara maal amma akkana ta'uun kee maal ibsanii beektaa? Maal abbaa keetii feete bakka nu. isatti buufi mee bu'itaa maal si godhenni Farree amma sababa hannaa fi kabajii guddisuu jira. Bakka ansi boorii bakka akka dhiiraan hojjaase. Sababa ishee adda wanti kwanta maal qabdu yarla. Immoo kabajaa ishiitiin fi sidii jira wallahi. maal si godhu Laalammaan tana Arseemaa. Ani maan tana Arseemaa. Ani miidhamaatiin jira. Naaf galaa warfarree. Uummanni kaameraa dubbatti waan itti jiran beeku. Ani miidhamaatiin jira. Aboo kaameraa duuba maal Miidhamaatiin jira bakka. Ani Ammoo rakkoonana. si rakkoone. Rakkoonana. Si rakkoone. Bakka rakkoonana kana sirraa hin deema. Bakka haa deemu. maaliif deeman ni deemu ni maal si godhe qoy Aawun noo isin irraa Ani deemee. haa deemu. Bakka Isi haa deemu. Haa deemu dhiis Waan bakka. takkan siima. Yoo inni rakkoo aan. Akka obboleetti hin Laateen nuti akka feesanaa walii galamanii. Booda ammoo aan irraa deeme. Aannichoo oguu fidatti naa bilbil. Bakka deema. Naafete immoo walii galanichoo. inni maal si Naamusaa walii galee dhaabbadha. Anichoo hoggattaa'e. Gattee haan. Hoggattaa'e. Mucaa kana yoo jaalatte naamusaa wajjin haasa waan si qoccoo hin godhin. zimmeedhaaf afaan qabadhu Bakka inni kuteemi. Anjii. Isii dhaabartee nu farkachuu jirti. Dhaggeeffadhu. Hoggattee Arseemaa. Waan ana laaltanii walitti hin fayyitanii qoy xiqqollee isin haasa. Arseemaa. Anichoo.
Nanamati Annichoo maaliif hojii laasoo hin seerumaan akkas jedhii dhaabbadhu bakka akka nan qabne la nan qabini. Annichoo garaa Nan qabin bakka ammas kabaja Annichoo baay'een si yaadda garaa Garaas sittin jabaadha. Wajjin haasee kaasuu ta'e. Akkan garaas sitti jabaadhu situ na godhee jira. Annichoo taa'ee Garaas sitti jabaadheera si jen baqaan si jibbeen jira farree. Wanta ati gootu gochi kee baay'ee na jibbisiisee Onni jira. xiqqee sana Garaa baastee kee jechuudha garuu ati. garaa kee tiraan jirtu Annichoo. Naan qaqqabinaa bakka achin irras gadhu. Annichoo Natti siqaatiin isin jedheera bakka nan maraachini. Ani bakka adiisi. Natti siqaatiin bakka mi'a nan mi'a rabbii keessa gadhu mi'a akkamiin ta'a onni tiyya keessa jirti Annichoo dhiiga keenya keessa jira bara. Eessaan si tagadda rakkoo miika rakkina miikan waliin dabarsite Annichoo bikkaan kufa lafaa ol na qabdi. Kana naaf hin barree bate ati farree naaf hin barree bakka naaf hin barree farree naaf hin barree bakka amma natti siqaatiin bakka farree. Farree natti siqaatiin. Bilbila kana qabi bilbila darbuuf deemtii hoo maal ta'a? Farree na dhiisi bakka na dhiisi ansin jeesin barbaadu bakka ndee jireenya kiyya jiba waliin laaqaa jirta bakka ati farree. Annichoo tiyya. Nanammati si jedheera bakka nanammatiin farree nanammatiin bakka. Amma rakkinni keenya miitu bakka mi furama mi rakkinni keenya kun akkami furama? Hojii gaafar deemtee jirti Annichoo gana waliin agaranii bara. Annichoo rakkinni keenya akkami furama? Anna tiyya. Annichoo tiyya. Rakkinni Bakka farree na dhiisi bakka amma miidhaan taane keessa dangashin bakka na. Annichoo. Annichoo tiyya. Farree ati yagguundu mana miidhaa jirta bakka na miidhaarta. Harkaan ibbisi bakka ana sirraa qabi malee soofteen. Bakka na miidhaarta. Harkaan ibbisi bakka ana sirraa qabi malee soofteen hin jirtu. Annichoo bakka Soofteen hin jirtu. Farree baay'ee na miidhaarta bakka na dhiisi. Asi dhuga ta'uun barbaadu bakka na dhiisi yagguundu maanatu miidhamaa jira. Annichoo. Annichoo tiyya. Farree nan qaqqabin bakka an barbaadu. Ashee akka barbaadetti hambachaa jirta miti anaan nan qabin bakka. Bakka isiif jecha dhiiseen jira bakka dhiiseen jira. Ani hin barbaadu. Bakka dhiiseen jira isii. Bakka dhiiseen jira. Dhiiseen jira bakka Annichoo. Hin barbaadu soobdee fakkeessa harta bakka na bira hin ga'ini. Arraa kaastee akka naaf hin bilbille. Ati sarraa kaastee akka naaf hin bilbille. Farriila arraa kaastee naan bilbille naa bakka. Annichoo tiyya. Annichoo tiyya. Ani si bilbilti Annichoo jira. bakka. Bakka Annichoo tiyya si bilbilti jira. Na waamin bakka farrii na waaminii na dhukkubsaa jirta dhukkubsachaan jira bakka farrii. Bakka waan hunda balleessa bakka badii kiyya bakka. Balleessee soobdee asirratti nan gaafata. Yoona jaalatte bakka kana booda imimmaan boo furmaata hin ta'u. Jaalladhu bakka si jaalladhu. Si barbaadu na bukkee kan ga'e akka lamu atis naan bilbile. Farree akka na bira ga'e atis na bira kan ga'e. Lamman keessan yoo akka na bira ga'e ishee. Arsema. Ndorbiti kutte. Arsema. Kabajaati yoo ilaalee dhugaa rabbi. Bakka Isin dhaabbadhu. kabajeeti. Bakka isinis bakka Arsema dhaabbadhu. Bakka dhis. Akka isin wal fayyadanii malee waan biraa barbaadee Bakka kan dhis, darbitee. bakka dhis. Dhiisi bakka. Bakka Arsema jedhaa dhaabbadhu bakka. Dhiisi bakka dhiisi. Naannichoo bakka. Anaatiif tuffachiisee bara. Mimma Arsema. Arsema. Farreena dhiisi bakka isin na tuffachiise. Silaatiin na tuffachiisu baate isin ogguu beeka naamusaan nama. Bakka Arsema bakka anu jaasi maal rakkoo qaba. Maal dirra maal argite? Bakka Arsema bakka dhaabbadhu. Bakka maal? Laalolaan dhuftee isin adda beekan ta'e. Kabajaa jaalala keessan agareetti jaalala keessan jechaafe. Bakka akka Akkana kabajaa- lafa guyyaa bakka- meeqa si yaame guyyaa tokkicha miti yoo si yaamtee balleessiti. Annichoo- Arraan tan ammoo akkasitti. Bakka Arsema bakka dhiifama. Arsema bakka Isin dhiifama. jira bakka naannoo miti barsiisa. Bakka- Isumaaf irra gadda malee miti. Bakka adiin- Isumaaf irra gadda malee akka fayyadu fayyifadhu malee. Qofa miti. Bakka baanka kana booda isin dararu bakka ati Arsema. Arsema Dhiisee bakka dhiifama naa godhe. Ana bakka si sababa keenya irratti waan taate dhiisee bakka bakka. hambara akka isin wal fayyitan malee waan biraa barbaadeeti miti. Niin beeka bakka Arsema. Akkaan waan biraa barbaadeeti narratti hin birbire. Irraasii. Bakka Arsema bakka miira keessan galiin kaa bakka atis akkasitti. Dhiiseetiin jira bakka farri. Bakka anis bakka Annichoon bakka kana jibbite garta. Garta Garaa keessa himti isin aartii takka itti bakka farri. garaa keessaa miti jibbite jirti bakka. Imimmaan buustee imimmaan sobaatu kun bakka. Kanaafu imimmaan